Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagayaa fayyaadha. Har'a viidiyoo biraatiin dhufee har'a makroonii godhutti jira. Makroonii bareedduu isii godhutti jira. Kanaafuu anuma waliin tura. Wanni asii qopheeffadhee jiru kunoo akka agartanitti shunkurtii, timaatimaa, lukkuudha, qullubbii adii, zayitii, barbaree fi makroonii soqiddaa. Amma disxiitiyaa ibiddarraa qabaa. Disxii irratti zayitii naqadhe. Zayitii sanitti deebi'ee shunkurtiitti naqadha jechuudha. Kunoo amma shunkurtii tana bilcheessa. Shunkurtii haguma daqiiqaa 2-3tti bilcheessa. Egaa shunkurtiin bilchaattee irraa baatee deebi'eetiin shunkurtii adii fi zanjabiila walitti daakee jira. Sanitti naqadha. Maal jennaan barbaree dura sanitti naqadha. Kunoo kana akkanatti diqqoo walitti sochoosee eegas deebi'ee qadaadee diqqoo haga daqiiqaa takka deebi'eetiin amma barbaree itti naqadha. Barbaree an xiqqishumatti naqee ijoollee waan gubuuf barbaree ijoolleen hagas maraa waan hin jaalanneef barbaree xiqqishumatti naqee namuu haga fedhinnaa teessaniitiin itti naqachuu dandeettanii barbareedha. Amma eega barbaree tanaa xiqqoo bilcheesse booda deebi'eetiin timaatima itti naqadha jechuudha. Timaatima ciree fireesha timaatima ciree itti naqadhe. Eegas timaatima kana bilcheessa. Timaatima bilcheessee walitti timaatimii bilchaatee jira. Timaatima kana eega bilcheessee deebi'ee timaatima xaasaa ka qorqorroo san itti naqadha. Bareedaadha. Kalarallee hin bareechisaa. In furdisalleedha. Soogollee ni furdisa. Kanaafuu isa itti naqadhe. Amma isallee diqqoo bilcheessee eegas waan itti naqu deebine waliin laalla. Bilchaatee waan jiruuf amma maagii itti naqadha. Maagiin abbaan hin jaalanne irraa dhiisuu dandeettanii garuu nyaata baay'ee yoo godhu hedduu yeroo maraa ittuma naqadha. Itti hin heddummeessu garuu nyaata ni mi'eessa. Kanaafiin maagii itti naqaa. Maagii itti naqadhee waan maagii diqquma itti naqeef soqidda ittiin heddummeessu. Amma koroorimaa itti naqadhee koroorimaa manatti daakame itti naqee kunoo hedduu bareeda bilchaatee jira. Timaatimaa qibamiidhaan martuu walitti bilchaatte. Amma bishaan itti naqaa. Bishaanillee kubbaayyaa 2 itti naqanii haguma makroonii baay'ina isin gootanii fi maal jennaan makroonii asuma keessatti bilcheessuuf barbaada. Gana adda hin danfisu. Hedduu salphaadha. Ni mi'aawallee akkanaanii. Kanaaf makroonii kanumatti naqadha. Kunoo makroonii kana fakkaatuun itti naqadhee garuu makroonii kama manaa qabdan fayyadamuu dandeettan. Amma makroonii tana qadaadee haga isiin bilchaattee bishaan isii fixatutti bilcheessa. Isii bilcheesseetiin walitti deebina. Kunoo makrooniin teennaa bishaan fixattee goggoysuullee hin qabdanii bishaan keessaa fixuu hin qabdanii. Amma waan itti aanu kuduraa fi lukkuu itti godha. Garuu akkasumatti illee nyaatamuu ni danda'a. Makrooniin qophaa'ee jira. Akkasumattis amma asitti olive oilii diqqoo disxiitti naqadhee eegas chicken breast chickenii lukkuu lafee hin qabne san isa asitti bilcheessaa. Isa bilcheessee eegas sanumatti naqa makroonii sanitti naqa. Kanaafuu akkatti dalagu kunoo barbaree itti naqee
barbaree xiqqootti naqee eegas kororimaa reefu kanarraa hafesan itti naqee lukkuu tana akkanatti bilcheessee haga isiin bishaan fixattutti bilcheessa. Yoo isiin bishaan isii fixattee irraa baate eegas walitti deebina. Bishaan fixattee sooqitti diqqishuu irra buufadha. Eegas sooqitti itti naqee bilchaattee goggoydee jirti. Kunoo amma kanumarratti qaaraa bifa hedduu san kana mangumne gurguddaa san isa ciree yookaan kaarootii bakka kudurama mana keessaa qabdan kan barbaadan irratti naqachuu dandeettanii. Aniin qaarama kana qofa itti godhee lukkumaa fi isa qaaraa hedduun bilcheessu. Kunoo bilchaatee jira. Kana eegas eegeen akkana bilchaate makroonii tiyya irratti naqaa. Akkanatti makroonii irra naqxanii hedduu bareedaadha. Kunoo akkanumatti makroonii walitti naqee walitti bilcheessa. Warri chaanela kanaaf haarawaa please like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Warri duraanuu maatii taatan baga nagayaan deebitan viidiyoo haga dhumatti ilaaluu hin dagatina. Like gochuu hin dagatina. Kanaafuu kunoo makrooniin teenya akkana jirti. Hedduu bareedduudha. Ijoollee nama guddaa hedduu nyaata bareedaa waan ta'eef akkanatti godhattanii yaaluu dandeettanii. Haga yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Nagaa keessa tura. Like gochuu hin dagatina. Subscribe gochuu hin dagatina warri haarawaa taatanii. Kanaafuu nagaa keessa tura.